Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App video haaraa kabara 2023 takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataan namni tokko ergamoonii ta'ee kahee beeksisa video mara irratti bakka takkatti itti hidhu. Ergamoonii taayis taanee kaane haala kamiin beeksisa itti hina bara 2023 seerri isaa jijjiirameera waan ta'eef kan waliin ilaalla. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan videoodhuma kana daawwataa subscribe gochuu hin dagatina akkasuma mallattoo beelii kana tuquudhaan all kajedhu kajalqabarra kaa'uu hin dagatina akka video yeroo mara maxxanfamu isin dhaqqabuuf akkasuma video yeroo daawwachuu eegaltan like gochuudhaan eegala isinin jechuu barbaada akkasuma gaafii namoonni baay'een gaafataa jirtan maqaa kiyya kana irratti tuquun gara fuula duraa deemtanii channelii kiyya jala playlist mata duree jedhu kana jala yoo seentan barnoonni social media dhimma wal fakkaatuun playlist jalatti hidhamee jira barnoota TikTok barnoota Facebook seera YouTube akkaataa copyright itti sirreessan barnoota AdSense barnoota StreamYard barnoota laptop keessattuu barnoota video editing tartiibaan bal'inaan mata duree playlist jalatti argachuu dandeessu barnoota emailii dabalatee isinin jecha gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu namni tokko yeroo moonii ta'ee YouTubein isa simatee kahe dirqama seera haaraa kanaan Google Chrome irra seenee youtube.com jedhee gubbaatti barreeffachuu yookaan immoo aappii YouTube irra tuquudhaan Google Chrome irra seenee beeksisa hidhachuu qaba jechuudha. Haala kamiin akka Google Chrome irra seenu kanaan dura bareechee irra deebi'ee dubbadheen jira akkasuma video shortiidhaanis argachuu dandeessu. Google Chrome irra seentanii tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan desktop site godhatanii salphaadhumatti Chrome irra seenuu dandeessu jechuudha. Kana kan dubbataa jiru namoota haaraa ta'aniif malee duraan video adda addaa keessatti bal'isee dubbadheen jira jechuudha. Chrome kanarraa kan nuti deemnu profile irra tuquudhaan gara YouTube Studio Google Chrome deemna. YouTube yeroo isin simatu ergaa takka Chrome irratti isinii erga kana jechuun congratulations get started jedha. Get started tuitanii yeroo gara fuula duraa deemtan haala kanaan fida. Barreeffamni xixiqqaata waan ta'eef bilbila kiyya dalga ciibseen isinitti agarsiisa. Chrome irra yeroo seentan haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. So YouTubein formi YouTube guuttanii YouTube monetization itti yeroo isin simate duraan karuma salphaadhaan beeksisa hidhachuu danda'ama. Amma garuu xiqqoo seerri jijjiirameera waan ta'eef san waliin ilaallaa jechuudha. Mallattoo video kanarra yeroo tuitan moonii ta'eera garuu mallattoon doolaraa oonii ta'ee jiru as mul'atu jechuudha yookaan immoo oonii hin godhamne jechuudha. So kanaafuu maal goona mallattoolee harka bitaa kana jalatti argaman jala mallattoo doolaraa yookaan immoo mallattoo irni irra deemna. Mallattoon doolaraa kun as jira. Mallattoo doolaraa kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemna. Channel monetization gubbaatti nuun jedhee wayitu irni jala wantoota sadii nuu fida watch page ads short feeds ads supers wayitu irni gara gajjallaatti yeroo gaddeemnus channelii reef haaraa moonii ta'e waan sadii fidaa fi jechuudha. Watch page ads oonii goona jalqaba get started kajedhu kajalqaba irra tuquudhaan jalqaba beeksisa irratti hina inni tokkoffaan watch page ads kajedhu kun jalqabarra jira get started kajedhu tuquun gara fuula duraa deemna. Get started tuqne yeroo gara fuula duraa deemnu haala kanaan fidee baasa. Mata duree watch page ads jalatti earn from ads and YouTube premium on the watch page kajedhu haala kanaan fidee dhufa. So turn on waan jedhu jala isaa jira. Turn on sana tuquun seera haaraa bara 2023 asumaan simachuun yookaan immoo ulaagaa san guuttachuun dirqama. Kanaafuu maal goona turn oniin buluun jala sana jira turn on kajedhu kana tuqnaa jechuudha. Turn on step inni jalqabaaga turn on kana tuqna. Turn on yeroo tuqne haala kanaan fida barreeffama dheeraa gara gajjallaatti gaddeemuudhaan I accept the watch page terms sanduuqa jedhutti right godhanna. I accept kajedhu kun ni jira sanduuqa sanatti right gochuudhaan gara gajjallaatti gad signe accept and next tuqannaa jechuudha. Accept and next seera simadheen jira fuula ittaanutti na dabarsi. Next yeroo tuqne gara fuula ittaanutti dabarfannu review your ad default nun jechuudhaan haala kanaan nuuf baasa. Fuula kana irratti wanni nuti guunnu tokko hin jiru beeksifni YouTube maal akka fakkaatuuf sanduuqni hundinuu raayitii ta'ee jira. Kanaafuu wanti nuti asirraa tuqnu hin jiru. Finish leetariif next qaba. Next tuquudhaan fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Wanni nuti achirraa jijjiirru hin jiru.
fuula ittaanutti next tuqnee yeroo dabarfannu haala kanaan fida. Asirratti illee wanni nuti tuqnu hin jiru all of my existing video hunda bakka takkatti money naaf godhi yookaan beeksisa irratti naaf hidhi doolara irratti naaf hidhi ka jedhu ka jalqabaarra jira inni nu monetize all ka jedhu tuqnaa jechuudha. Kana jechuun video mara irratti bakka takkatti beeksisa nuuf hidhaa jechuudha amma hiine. So sanaan booda wanni nuti goonu maali gara overview itti deebinaa jechuudha. Amma beeksisa irratti hidhannee beeksisa video keenya irratti hiine maallaqa irraa argachuu eegallee jechuudha. Overview mata duree jedhutti deebina mata duree jalqabaatti. Wayituu irni jala ka jalqabaa amma active ta'ee jira. Gara lammaffaatti darbinaa jechuudha. Amma short feeds ads ka jedhutu jira ammallee. Isas get started ka jedhu jala isaa jira. Get started tuquun fuula ittaanutti darbina. Innillee yeroo fuula ittaanutti nu dabarsu haala kanaan nu fida. Gara gajjallaa sana short feeds ads gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan turn on ka jedhu jira. Turn on ka jedhu kana tuquun seera simanna ammallee. Turn on erga tuqxanii booda gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan haga dhumaatti jalaa sanduuqni raayitii irratti godhan. Ni jira sanduuqa kanatti raayitii goona. I accept the short feed terms. Accept ka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Accept yeroo gootan innis activity garuu kan nuti shortii irraa yookaan video gabaabaa maallaqa argachuu jalqabnu February 1 baatii kana dhuma irratti jechuudha. Baatii ittaanu haaraa irratti overview itti deebina ammallee. Amma ka jalqabaa activity ta'ee jira. Ammas kan lammaffaa activity ta'ee jira. Inni sadaffaan superiin isa yoo barbaadda get started tuquudhaan super chat super thanks akka namni live jalatti gift dollara isiniif kennu oonii godhachuu dandeessu. Inni guddaan beeksisa hidhannee jirra. Short feeds seera simannee jirra. Amma gara mallattoo video yoo deemne videoon sun dollarri irratti hidhamee jira jechuudha. Monetization mata duree jedhu jalatti tokkoon video duratti mallattoon dollaraa oonii ta'ee arginaa jechuudha. On mallattoo dollaraa magariisaan oonii ta'ee arginaa jechuudha. Haala salphaa kanaan bara 2023 keessa salphaatti namni tokko erga moonii ta'ee ka'e haala kanaan tartiiba kanaan seera haaraa simachuudhaan beeksisa irratti hidhachuu qabaa jechuudha. Video copyright tokko haala kanaan ofii godha. Copyright keessaa muranii sirreessuudhaan dollaara irratti magariisa gochuun ni danda'ama. Steppiin isaa baay'ee salphaadha. Haala kanaan seera bara 2023 simachuudhaan tartiiba kanaan beeksisa irratti hidhachuu qabdu jechuudha. Erga moonii taatanii kaatanii baay'ee salphaadha. Itti fayyadamaa isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.